Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni akkam jirtu ilmaan Oromoo baga jiraatanii har'a barnoota akkaan barbaachisaa yookaan isin fayyada jedhetti amanu tokko yeroo baay'ee Facebookiin nurratti adabamuudhaaf yookaan waan maxxansinu keessatti wanni rakkoo ta'e jiraatee yeroo jarri Facebookiin nurratti ergan arguu dhabuu fi ilaallee waan sana balleessuu dhabuudhaan Facebookis ta'e peejiin nu jala adabama jechuudha. Kanaaf gaafa viidiyoon nuti maxxansine viidiyoo namaas haa ta'u waan dogongoraa haa ta'u yeroo jarri miisejii nutti erganii yookaan viidiyoon sun koopiraayitii qabaatee nutti himan arguu dhabuudhaan kan Facebookiin keenya baay'een gubatu jechuudha. Kun nama keenya irratti baay'ee dhiibbaa miidhaa fidaa jira. Kanaaf waan kana laallee qulqulleeffataa deemuun akkasuma Facebooka keenya eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Facebookas ta'e peejis ta'e ilaallachuun dogongora waan maxxansaa jiru kana keessatti viidiyoon dogongora qabaachuu viidiyoon koopiraayitii qabaachuun adda baafachuun barbaachisaa. Namni baay'een kanan beeku aga gaafa wanni sun unguramuutti hin laallatu jechuudha. Kanaaf yeroo viidiyoon nuti maxxansine tokko kanamaa irra baay'een keenya gaa viidiyoo nama maxxansina viidiyoon sun koopiraayitii qabaatee yookaan seera miidiyaa cabsee jarri nutti himan eessaan agarraa akkamitti agarraa dafnee gubuu qabna isa jedhu irratti isin agarsiisaa meena hordofa. Fakkeenyaaf waan asiin dura irratti ergame viidiyoon isin maxxansitan koopiraayitii yoo qabaate asirratti isinii dhufa jechuudha. Bakka kanatti isinii dhufa jechuudha. Bakka wanni haaraan dhufee seenutti yoo namni koomentii godhes laayikii godhes waan tokko tokko asirratti baasu sanatti fidee nu agarsiisa jechuudha. Asirratti milikkita godhee saniif mee guyyaa 2-3 dura wanni kun dhufee ture na bira walumaan barbaanname haala inni itti dhufu jechuudha. Asirra dhufee seenaa yeroo milikkita sana agarree deemnee waan sana gubuu qabnaa jechuudha. Yookaan inboxii keessatti nu dhufa asirratti illee ni ba'a jechuudha. Mee jalqaba asirraatti ilaallee hakaanu amma kun asitti kunoola asitti viidiyoon koopiraayitii qabu tokko dhufee milikkita godhee asirratti ba'ee jira jechuudha. Yeroo akkas gadhaatan haala kanaan mul'ata. Wanni koopiraayitii qabu hundi wanni dogongora ta'e as keessatti ba'ee jira jechuudha. Kuna jechuun Feesbuuka tokko qofaani miti. Gariin peejii irratti maxxanfamee dogongora ta'e gariin Feesbuukaan. Walumaa galatti as keessatti eega haala kanaan argee dirqama waan kana deemee gubuun qaba. Wanni kun koopiraayitii waan qabuuf Feesbuukas ta'e peejis ta'e Feesbuukas ta'e waan na jalaa miidhuu danda'uuf waan kana deemee tan kaasuu qabaa jechuudha. Osoo jarri adaban gaafa adaban viidiyoon kun guutummaan guutuutti bada arguu illee hin dandeenyu barbaannee illee jechuudha. Waanuma asiin dura maxxansinee turre gaafa Feesbuukas ta'e peejii ta'e nu jalaa adabe deebinee arginee gubuu hin dandeenyu jechuudha. Hamma garuu akka deebinee gubnuuf milikkita nutti godhee jira nu agarsiisee jira. Deemnee yoo waan sana gubne Feesbuukis ta'e peejis ta'e nu jalaa hin miidhamuu jechuudha. Walumaa galatti amma viidiyoon jalqabarra jiru kun kana Hamzaa Taqluuti. Tarii haasawa isaa jala keessatti ta'uu wantoota isa jala dubbatutu wanni sun koopiraayitii qabaachuun mala. Walumaa galatti viidiyoo kana yeroo akkasii gadha'ee haala kanaan ba'a jechuudha. Kana dha'ee akkasitti yeroo inni naa ba'e viidiyoo kana guyyaa maxxansee ilaalaa viidiyoo kan deemee kaasuun qabaa jechuudha. Amma duuba deebi'ee viidiyoo kana Feesbuuka kamiin akka maxxanse hin beeku jechuudhaan. Peejii ta'e Feesbuuka ta'e walumaa galatti mata duree viidiyoo kanaa laalladhee deemuun qaba. Rabbiin nuti sooma keessa gabbarruu fi rabbiin nuti eega soomni ba'e jedhee itti fufa. Asirratti kun jechuudha akkuma laaltan viidiyoon kun akkana jedhee itti fufa. Hamzaa kun jechuudha. Amma mata dureen barreesse kana itti naqee tan dhaqee sarchii godhee ilaalee eessatti akka maxxansee fi guyyaa akka maxxanse walumaan laalla jechuudha. Rabbiin nuti sooma keessa gabbarruu fi sooma booda tarii qubeen akkas ta'u dhabaa haa ta'u mee walumaan laalla jedhee itti fufaa mee akkasii sarchii godhee haa ilaalu. Kunoo amma viidiyoon kun jalqaba irratti naa ba'ee jira jechuudha. Kunoo viidiyoo kana hanumatu maxxansee ture. Wanni kun laayivii isaa dabarsinatti fakkaata sa'aatii 2 wayii jedha. Kunoo viidiyoon asirratti ba'ee jira jechuudha. Mata durumatti jedhee barreesse sana laalee tan dhufee asii barreeffadhee viidiyoo kana laala jechuudha. Viidiyoo kana 20 amma viidiyoon kun koopiraayitii qaba. Waa'ee koopiraayitii booda deebina walumaa galatti viidiyoon kun waan dogongora qabuuf haquun qabaa jechuudha. Akkasuma gadha'eetan gubbaa kana dha'ee akkasitti diiletii dha'ee viidiyoo kana gubaa jechuudha. Akka inni Feesbuuka kiyya na jalaa hin miinetti kana nama biraatu maxxansee akka gubbaa maxxanse jechuudha. Haala kanaan as keessaa gubaa jechuudha. Yoo peejii ta'es
eega haala kanaan dhufee asirra gubbaa kanarratti sarchii godhee mata dureen jedhee maxxanse sana laalee sarchii godhee booda peejii jala yoo ta'e peejii keessa seeneen peejiidhaan dhaqee viidiyoo san kaasa yoo feesbuukaan ta'es akkasitti kaasa jechuudha. Amma bakka amma seennee laale sana viidiyoo baay'eetu koppiraayitiin isaa dhufee jira jechuudha. Viidiyoon dungora godhate kun baay'eetu jira as keessa jechuudha kun marti isaa jechuudha. Garuu kun feesbuuka tokko qofarra miti feesbuuka baay'ee irraa peejii kana namaa fa'irra jira kiyyarrallee akkasuma isa gamni namaa gurraachaaf adiin viidiyoo kana peejiidhaan maxxansee ture. Mee deemnee sarchii haa goonu. Isa adiif gurraacha itti fufaa mi'a ganuma jedhee barreessee ilaala. Kunoo viidiyoo kana namni biraatis maxxansee jira. Ana awwalarra waan maxxanseef anaaf jalqaba baasa kunoo jechuudha. Wazir Abbaa Maccaa peejiidhaan maxxansee ture. Viidiyoo kana miliyoona 2.1 daawwate jechuudha. Baay'eedhaan viidiyoo kana. Viidiyoo kana nama 200,258 laayikii godhee nama 14,000 koomentii godhe akkasuma nama 63,000 sheerii godhe namoota baay'eedhaan daawwatame jechuudha. Viidiyoon kun egaa viidiyoon gariin nama keenya qofaan hin daawwatamu. Arabaanis gaawwanni kun waan amantiitiin wal qabata. Saniif nama 63,000 sheerii godhee miliyoona 2.1tu daawwatee jechuudha. Kunoo viidiyoon kun rakkoo qabaa jechuudha. Ani kanaafuu maal godhuun qabaree peejii kiyya kana keessa seenee mata dureen jedhee barreesse kana isa gamni namaa gurraachaa fi adiin martii amantiif ergamaa bareedaa kana jaallatu akkasuma hordofu amantii warra Arabaa warra maalii warra akkasii jetti. Isa rabbiin isii jallisee sheexaana gaditti lakkise hin beektu jedhee mata duree kana barreesseen viidiyoo kana laxxafee ture jechuudha. Waa'ee amantiin keenya tuqamuu irratti. Kanaaf peejii kiyya dhabuurra viidiyoon kun taa'ee rakkoo biraa peejii irratti uumuu caala irra viidiyoo kana deemee kaasuutu irra naaf jira jechuudha. Kanaaf peejii kiyya keessa seenee akkuma kanatti barreeffadhee kun egaa peejiidhaan maxxanfame waan ta'eef feesbuukaan diileet godhuu hin danda'u asitti diileetii naaf fidu. Peejuma sanaan seenee isuma maxxanse sanaan seenee kan gubaa jechuudha. Kanaaf ani viidiyoo baay'ee isin dura haala kanaan laalee gubaa ture. Kuni barnoota isiniif haa ta'uu fi haala kanaan deemtanii eega mallattoon kun asirratti isinii ba'ee bakka alarmii yookaan wanni aaraan seenu kanatti dhufee ba'a. Yeroo koppiraayitii viidiyoon koppiraayitii turee ka'eeti. Viidiyoon garii har'uma maxxansanii irra isinitti hima. Gariin turee lama viidiyoon kun eega waggaa ga'ee turee jedhee koppiraayitii akka qabu ol baasee jechuudha. Yookaan haasawa namicha kanaatu koppiraayitii qabaachuun mala yookaan sagalee isa jala jiru sana kiraara akka nama yaaddessuu wayii jalaa jedhu san waan sana koppiraayitii qaba ta'utu mala. Sanaaf haala kana yeroo inni abee keessa seenee ilaalee kabeejii jala jiru peejiin seenee gubuu ka feesbuuka jala jiru feesbuuka jala seenee gubuun qabaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo baay'eetu haala kanaan dhufaa jira. Peejiin kan hiyya qofa miti peejii namaa fayyina irra jira. Ayyee gaa walumaa galatti takka asirraan bakka kanatti dhufee nuu ba'ee jennaan yeroo inni ba'e gasseennee ilaalla heega turreessa ta'u yeroo sanatti isa ta'u. Karaa lammaffaan ammoo as gubbaa tuqnee bakka seetingisii kanaan dhufu. Seetingisii dhufnee help support yeroo dhaanee kaanee as jalatti support inbox ka jedhu kana keessa seennee haala kanaan dhufa jechuudha. Isa lammaffaarra jiru kana gadhaana jechuudha. Yeroo akkasii gadhaane as keessatti dhufee ba'aa jechuudha. Bakka amma wanni aaraan seenu sana tarii yeroo sanatti ilaaluu dhabnaan gaffagaatee nu dhufuun waan jabaatuuf as seetingisii keessaan dhufne waan as keessatti rakkoo uumee jiru hunda laallee kunoo Hamzaa Amaan Baatii Araaramaa Allah yaa Ramadaan hawwii jedhee mata dureen isaa itti fufaa. Obboleessa keenya kana rabbiin jannataan haa gammachiisu. Egaa haala kanaan laaltanii deemtanii sarchii gootanii eega sarchii gootanii ni agartan jechuudha waan rakkoo fide kana hunda. Kuni martii isuma jechuudha. Garuu kun feesbuuka tokko qofa irratti hin dhufne. Peejii irratti dhufee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf suuraalee kana laala. Suuraalee kana asiin dura kaasee ture. Tarii guyyaa tokko namaaf hima yookaan nama barsiisa jedheetan screenshot godhee lafa kaa'e suuraa kanniin. Hundi isaa haala kanaan dhufee jennaan viidiyoolee nama baay'eedhaan daawwatame nama baay'ee bira ga'e akkasuma nama baay'eetiin sheer godhame diileetiin godhee ture jechuudha. Feesbuukiin miidhamuu yookaan peejiin adabamuu irra jedheetan jechuudha. Isinis haala kanaan eeggattanii itti fayyadamuu dandeessan. Akkasuma warri feesbuuk peejiitis heega peejii keessan keessa seentanii yoo peejii ta'e peejuma asiin kana dhaatanii gadi seentanii peejii keessan keessa seentu. Yoo peejiin keessan immoo haala piroofaayilii deebi'ee haala kanaan kan isinii ba'u ta'e akkasitti gadi dhaatanii isaan seetingisii hidhattan jechuudha. Peejii keessan kanaan eega seetingisii hidhattanii sappoortii dhuftanii san booda sappoortii inboksii kana cuqaaftan jechuudha.
eegasii kalammaffaa kana jiru kana gadhaatanii haala kanaan isinii ba'aa jechuudha. Amma viidiyooleen rakkoo fide kun as keessa jira jechuudha. Sallu alayhi wasallam jedha. Waa'ee rasuulaati alayhi salaatu wassalaam baay'ee tokko nama baay'eedhaan daawwatamee ture. Mee viidiyoo kan deemnee haa ilaallu. Mee seennee peejuma kiyya jala seennee haa ilaallu. Inni guddaan tokko viidiyoo kana jechuudha. Kunoo viidiyoo kana la. Sallu alayhi wasallam jedha. Viidiyoo kana. Viidiyoo kana jechuudha. Laala. Viidiyoon kun miliyoona 2.1 daawwatame. Kun immoo sheerii 57,000 akkasuma komentii 18,000 fi laayikii 292 qaba jechuudha. Bara 2021 kan maxxanse. Kun isa amma koppiraayitii qaba jechuudha. Viidiyoo kana dirqama kaasuun qaba jechuudha. Viidiyoon kun waan ergaa qabu waan namatti tolu wanni kun rakkoo fida jennee hin beeknu hin eegnu jechuudha nuti. Garuu koppiraayitii qaba jechuudha viidiyoo namaati. Kanaaf waan akkasiirraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kawwama fedhe ta'u miidiyaa feesbuuka keessan peejii isa ta'u feesbuuka kaan isa ta'u miidhuu deemu haala kanaan gubaa deemtan malee yoo akkasitti calliftanii wama hundatti feetanii teessan isin waan isin asiin dura maxxansitanii waggaa tokko lamaatu taa'ee wanni sun taa'ee feesbuuka miidhaa jechuudha. Haala kanaan ilaallee ofirraa eeguu qabna. Barnoota isin fayyadu jedhee tayyaadaa viidiyoo kana waliif laayik godhaatii waliif daddabarsa. Waa'ee feesbuuk irraa haga beekuu fi waan na mudate irra dhaabbadhee isin barsiisa jechuudha. Maaliif namni waan akkasii baay'ee hin beekullee hin eeggatullee isumaayyuu namni baay'inaan waa'ee peejii barsiisu hin jiru. Afaan Oromootiin afaan biraatiin amma waa'ee peejii yoo deemtanii barreessitan irra caalaan barnootaa kan argamu waa'ee peejiiti jechuudha. Maaliif peejiin faayidaa guddaa qaba addunyaa biratti uummata biraa biratti jechuudha. Kanaaf waan sanaan wal qabsiisee waan tokko tokko isin barsiisa. Kanaaf akkasuma waa'ee feesbuukitiinis wal qabsiisee feesbuukni lammanuu peejiin feesbuukiin wal maduuka deemanii ka viidiyoo biraa isinii qoodu ta'a. Viidiyoo kana waliif laayif godhaatii tarii waa'een barnootaa kun anaaf haaraa yookaan ummootu hojii haaraa ta'uu mala haa ta'u malee waan beekurraa walii qoonna jechumaaf malee anis waan kana dhibbarraan dhibbatti beekee fi miti namni kamuu waa garaadhaa fudhateen bahu haguma beekan yoo walii qoodan irra gaarii isinii galee. Kanaaf yeroo hunda viidiyoo namaa qofa yookaan viidiyoo sheekotaa qofa isin biraan ga'u qaba osoo hin taane waan akkasiillee isin fayyada. Akkasuma namoota ilaallachuun beeknee fayyada. Namni ammootu itti himamnaan hin galuuf afaan hin mancaala yoo akkasitti milikkita godhanii viidiyoo waraabanii isa fayyada. Kanaaf barnoota biraa akkan qabadhee dhufuuf viidiyoo kana walii daddabarsaa. Egaa namni yeroo tokko viidiyoo waraabee ganaa edit godhee ganaa waa meeqa godhee itti cinqamee yeroo isaatti fitee hojjeta. Yoo bu'aan qabaate yoo namni ilaalee yoo nama biraan gahin namatti hin tolu. Faayidaa isin irraa barbaadeef osoo hin taane dirqama wanni hojjetame tokko yeroo itti gubatee dhufa waan ta'eef dirqama faayidaa godhachuu qaba. Ani yeroo baay'ee waan wanni hin barsiifneef waan barnootaa kan namni hin fedhullee in taate haallee jala deemee hordofu. Saniif han baay'inaan waan beekurraa nama barsiisu agas baay'ee hin barbaadu jechuudha. Osoo namni mootu baratee waan beekanuu miti kan hin beekne iyyuu barbaadamee afaan beekanirraa dhaggeeffatanii hordofanii afaan ofiitti deebisanii nama ofiitti qoodanii jechuudha. Kanaaf waan barnootaa yeroo argitan abbaan fedhe haa ta'u yeroo inni dabarsu laayik godhaa hordofaa jabaadhu jedhaanii isin fayyada jechuudha. Akkas isiniin jedhaa galatooma.